Viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon nuti walitti deebineen dargaggeessi tokko yeroo gaa'ela isaa ijaarrachuuf deemu shamarran akkamii isa barbaachisaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii anlee nagaa jira alhamdulillah galatti rabbii. Warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan akkana jajjabeessitan akkasumas qeeqa yoo qabaattan namoonni qeeqa qabaattan qeequu namoonni gorsa qabaattan gorsu mirga qabdan isin jechuu barbaada. Viidiyoo kana mootuyyuu like share subscribe warroonni duraan maatiin ta'e maatiin ta'a na jajjabeessa isin jechuu barbaada. Obboleen kiyyaa akkuma beekamu dhiirri tokko yeroo gaa'elaaf deemu shamarran akkamii isa barbaachisa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Shamarran akkamii isa barbaachisa kan jedhu irratti dhiirri tokko shamarreen isa barbaachisu bifa bareedumsa isiitti otoo hin taane keessa isii bareedudha. Shamarran keessi isaanii bareedan, shamarran imaana qaban, shamarran jireenya keetiif ta'an tokko waliin ilaalla jechuudha. Dubartiin takka shamarri takka yeroo si jaaladha jettee gaafii jaalala gaafa dhiyeessitu si jaalachuu ishee maaliin beekta? Tokko sirriidha si jaaladha itti dhiirri dubartoonni tokko yeroo jaalala dhiyeessaniif sirrii dhuguma homu jiru jechuudha si jaalanna jennaan jechuudha. Asirratti maal isinitti fakkaata obboleeyyan kiyya? Wantoonni asirratti isin gorsuu barbaadu si jaaladhaan isiituuni ati jireenya boruutiif isii barbaadda taanaan waan hunda isiirraa qorattee beekuun dirqama keeti. Tokkoffaa wanni hundi maali yoo jettan haala amala isii. Dubartii jechuun dubartii haala amala qabduu fi hammattuu kan taate jechuudha. Hammattuu jechuun si qofa jaalattu otoo hin taane nama isiin jaalattu keessaa tokko dhugaan namni dubartiin sun kas jaalatu yoo kan ta'u ta'e wanta kana as keessatti hubadhu. Dubartiin sun shamarreen sun erga si jaalatte ta'e tokkoffaa haadhaaf abbaa kee jaalachuudha. Si qofa gaafa jaalatte jireenya maatii keetii saniin gargar si baafti. Gaafa mootuu hammattuu taate asirratti ilaala obboleeyyan kiyya. Hammattuu jechuun fakkeenyaaf isin gaafa si qofa jaalatte jireenyi kee ni diigama. Gaafa hammattuu taate jettee immoo jireenya ajaa'ibaa akka jiraattu beeki. Sababni illee isin suni kan hammattu hunduma isii keessatti as keessatti qabxiin nuti ilaallu tokkoffaa abbaaf haadha keetii, obboleeyyan kee, ollaa kee, akkasuma naannoo kee, ummata kee. Naannoo kee jechuun fakkeenyaaf gandi jira akkasuma naannoo jedhama miti. Dubartiin inni ka'umsa duraa tokkoffaa si jaalattee, lammaffaa haadhaaf abbaa kee jaalattee, sadaffaa obboleeyyan kee gaafa jaalattee, ollaa kee gaafa jaalatte, naannoo kee gaafa jaalatte, saba kee gaafa jaalatte, dubartii akkanaa abadan hin argattu. Sababni illee yeroo ammaa kana keessatti dubartoonni irra guddinaan haadha abbaa manaa isaanii jibbu. Haadha abbaa manaa isaanii jibbu maaliif barbaachise? As keessatti nama sanirraa jaalala waan hin qabneef jechuudha. Kana ni beektan jedhee yaada. Dubartiin akkanaa otoo nuti dubartii yoo taanu dubartii akka hin taane hubadha. Sababni illee jaalala nama tokkoo qabdi malee yoo haadhaaf abbaaf obboleeyyan ollaa isaa hin jaalatin kuni kufaatidha jechuudha. Dadhabbiin jaalala isaa hin qabdu. Ilmi namaa kana yeroo ammaa kana keessatti namoonni akkuma mallaqa jaalatan isa tokkicha san jaalatan jechuudha. Isa tokkicha san maaliif jaalatan? Mallaqaaf jaalatan. Garuu asitti haadhaaf abbaa isaan jaalatan. Isa jaalattee gaafa haadhaaf abbaa isaan jaalanne maal inni? Asirratti jechuudha. Ilmi ishirraa argamu suni akkuma isiisanitti akka yoof akaakayyuu jibba. Yoo isiin jaalala isiisan maatii hundaaf kan ibsitu ta'e wanni isirraa dhalatullee jaalala akkasumatti itti fufa jechuudha. Dhiironni dubartoota akkanaa yeroo ammaa kanatti garuu hin argamu. Garuu iddoodhaan namatti sagalee dhageessisa waan ta'eef kanaaf isinin jechuu barbaada. Warroonni dhiiraa dubartoota akkanaa
rabbiin isinii haa hidhu. Dubartii jechuun dubartii hammattuudha. Dubartii abbaa fi haadha ofii jaalattu, dubartii ollaa ofii jaalatte, dubartii saba isii jaalattu, dubartii biyya isii jaalattu jechuudha. Ilma namaa kanarraa gisee ammaa kana fuula bareedumsa isaa meekaappii dibatu qofa argitan. Warroonni dhiirallee namoota akkasii duuka tarkaanfatu. Warroonni namoonni dhiiraa namoota akkasii duuka tarkaanfatan wanna si kuffisu malee wanna si kuffisa. Si kuffisuun isaa irra bareedu isii kana malee keessa isii akka bareeduun beektu jechuudha. Nama kana qorattee irra ga'uuf immoo tuyyuu karaa hedduun isii fattanuu dandeetta. Isii san jechuudha. Otoo gaa'ilatti hin seenin dura yaada adda addaa qopheessuu dandeetta jechuudha. Maaliif yoo jette gaafa gaa'ilatti seente wanni hunduu dhiibbaa adda addaatti dhufa. Dhiibbaan adda addaa jidduu keessa lamaanitti ni dhufa. Tokkoffaa jidduu keessa lamaanitti ni dhufa. Jidduu keessa lamaanirraa ka'etti inni suni deemee eessa dhaqa? Ittuma fufa jechuudha. Boodarra immoo ni diigama. Ijaarsan ta'u. Otoo wanna tokkotti hin seenin dura wantoonni hubachuu qabdan shamarreen tuni akkamiiti? Maatii kiyyaaf taati, fira kiyyaaf taati, obboleeyyan kiyyaa taati, ollaa kiyyaa taati jettee dirqama qorachuun kee jechuudha. Karaa hedduun irraa argatta jechuudha. Fakkeenyaaf amaloota namaa naannoon kee beekuu danda'a. Shamarran takka ollaan kee beekuu danda'a. Fakkeenya ollaan isii beekuu danda'a. Hiriyoonni isii beekuu dandeetta. Isiin maal akka taate. As keessattis maaltu jira? Yeroo ammaa hiriyaanis kan nama diigu ta'a. Garuu wanta kana otoo ittiin seenin duratti, gaala kana seenin duratti wantoota adda addaan haasoftanii addaan baafachuu ni dandeetta. Gaafa isii wajjin haasoftu karaa adda addaatiin isiin ni mufatti, isiin ni obsiti, isiin ni gorsiti. Moota akkami? Karaa adda addaatiin dubartii tana, mucattii tana, shamarree tana yaaluu dandeetta jechuudha. Dubartiin yeroo ati shamarreen kun yeroo ati itti bilbiltee yookiin immoo hin bilbiltaa fi irraa turtaa hin ilaalta. Hammam obsa qabdi? Isiintu yoo kan obsa qabdu taate dhuguma dubartii jabduudha. Gaaf jechu tokko jetteen jechi sanadha sii darbite. Karaa hedduun jechuudha. Dubartiin tuni yeroo hundumaa yoo si argitu yookaan meekaappii dibatu taate yookaan uffata bareedaa dirattu taate kuni akka yaada kootitti akka ani sana dhiyeessuuf deemutti dhiira shamarran takka ishee fattanuuf meekaappii dibachuu. Shamarran meekaappii dibattu rakkina qabdi. Sababni illee yeroo hundumaa meekaappii dibatti yoo ta'e rakkoodha. Maaliif si argachuuf bareechuu jechuudha. Isiin si argachuuf malee garamiin nama kan argatan namni kun qabeenya qabaachuu danda'a, hojjetaa ta'uu danda'a, waan fedhe haa ta'u. Nama kana yoo kan jaalatu taate nama sana argachuuf wantoota adda addaa godhuu qabdi. Ati immoo karaa biraatiin isii fattanuu qabdi. Karaan itti isii fattantu as keessatti jechuudha. Nama tokkotu jira. Doktora ture. Nama jabaadha. Namni kun dubartii takka hin jaallate. Gaaf dubartii jaallatu kana keessatti maal godhe isinitti fakkaate? Mucattiin nama barumsaa hin cimtuu ta'e jechuudha. Yeroo kana keessatti maal goote? Yeroo footoo itti ergitu akka nama waan qabne tokkootti nama san footoo itti ergite. Sababnis nama sun hammam ishee, namni kun garuu qabeenya qaba, doktora cimaadha. Isheen garuu nama sanitti footoo isii akkuma nuti wanna kana immoo beekamu waan qabatamaan beeku jechuudha. Akkuma nuti salbaaja mana arabaa keessatti uffannee dalagnu kana kaatee itti ergite. Namni suni mucaa saniif jaalala keessa taree bakka biraatti isii jijjiiraa jira jechuudha. Inni kun inni barumsa guddaadha. Isiin kun namni kun nama qabeenya qabu, doktora cimaadha jettee dibdee uffata gaarii dirattee nama sanitti ergite.
yeroo ammaa suura ergamaa miti isiin immoo salphaa biratti itti ergite. Wanni kana immoo waan qabatamaan ani beeku.